isa sobeen beenneen na sobani maqaa Yesuusiin guyyaa sadii tabbaa qabeenyaa taata addunyaarra naannoof jedhanii ana abbaa qabeenyaa sin taane awwalee musammaatii fi garee wangeelaa irratti jedhutti gaa rakkoon hamaa dhalatee jira. Awwaleen gaa akka islaama ta'us ni barbaadaara. Garee wangeelaa kana gaa arrabsoo garaagaraa jammaree jira. Jara walqeebu jammareera. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya asirratti wanni isin jechuu barbaada. Silaan beentee ta'e gaafiin awwalee gaafadhuan. Nas obdanii ji'a sadii keessatti abbaa qabeenyaa taatan jettanii abbaa qabeenyaa hin taane ji'a sadii keessatti biyya addunyaarra naannoo turan jedhanii addunyaarra naannooyne ati addunyaarra naanna'uudhaaf abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf dhattee moo jireenya bara baraa barbaachisatte. Gaafiin kiyya kana jedheen gaafadha silaan beentee ta'e silaan duka buutuu Yesuus ta'e jechuudha silaa beentee ta'e jechuudha an musliima. Gaafiin awwalee gaafadhu durarratti jireenya bara baraa barbaachisatte moo maallaqa barbaachisatte moo addunyaarra naannoo barbaachisatte akka inni jedhaa jiru inni waan isin naan jettan sana hin arganne namni beentee ta'e qabeenya argata moo jireenya bara baraa jira asirratti gaafiin kiyya kana jechuudha. የሚያሳዝነውና achi dhaquun sirrii miti kana booddee maal haa goonu akka abdootti waliin haasa'u obsaan warri as jirtan dhageeffadha. Odiitiin nan godha isaan gidduutti waan jedhu dhageera gurra kootiin oguun ni haasa'u. Bakki lolli irraa kee isaan gidduutti ammayyuu odiitiin nan godha. Jaratu mana tokkummaa dhaqanii gidduu isaanii dhaqxee meebii namni isaaniitti dhiyaatu sagalee kanas fiduu fi dandeessu gidduu isaaniitti dhattee waa'ee garee wangeelaa jechuun ivaanjilizimtiinidha miti Abdusalaam. Eelaa fuutee achi fiddeetu waan tokko gidduu isaaniitti keetta yoo ta'e wardi karaase. Dogoggorri inni hojjetame darbeera. Si'achi immoo fuuteetu dhimma waldaa kana awwaleen sanaan booda deemee daarektii osoo hin taane indaarektii Abdoo Jaarootii fi waajii akkas jedhee arrabse. Rakkoon qabu Kiristoos jaalala nu jennu amantuma namaa arrabsaa ergamaa namaa arrabsaa Allaha namaa arrabsaa akkanumatti lallabamaa as ga'e wangeelli yoo jedhame yoo ragaan itti jiraate wangeela irraa laalee fudhachuu nan danda'a. Yoo garuu lubbuu haaraa barbaachuun jaalalaan yoo ta'e isa fannifame itti manii yoo ta'e Kiristoos jaalala yoo ta'e kiristaanummaan immoo Kiristoosiin fakkaachuudha yoo ta'e wanni kun hafuura keenya dadhabsiisaa jira hin dhumaa jirra. Anaan taane ana walee musammaa nama tokko tokkisin galata kiristaanonni kaleessanaa ta'an hunda utuun beeku sanaan mataa koorrana. Jaarsummaatti awwalee dhaqanii waajiidhaan dhiifama gaafadhu jedhanii kunoo dhaggeeffadha. Wanteedhaafi jechuudha. Ilaa dhimmi as jirruu fi dhimma dhuunfaa keenyaa miti. Dhimma dhugaadhaaf as jirra wanteedhaafi jechuudha. Uummata sa'aatiinis deemee jira. Namoota gurguddaas ta'aa jira. Asis teessisaa nama bulchinaati. Wangeelaawiyyaa guddina keessaan dubbanne carraa kennaafiiti. Waajiko ati miidhaaf jibbaa akka hin dubbanne nan beeka. Karaa kee hin beekna waan ta'eedhaafi jechuudha. Intenshinii awwaleen achi dhaqeetti hin dubbatees innis kan isaas dhugaadhuma garuu yaada keessantuu tarii garaagara ta'ee miiraan gaggeeffamanii waan dubbattanii tarii walitti mufattaniitu yoo ta'e akkasumaan dhiifama gaafadhuutii awwalee yoo dhagee sagalee kana dhaga'u. Makiinaa adiin siif qophaa'ee jira dafiitii manjaa fi qaalii baafadhu naan jedhan. Ergaan Ameerikaa dhufeeyyuu waggaa tokko booda makiinaa kan qabadhe. Namni kun awwaleetti dhaqee si qofa miti. Anallee sobaa turan jarri kun. Agartee osuma sobuu jiraa beennu wajjiniin jiraataa jirra. As keessatti wanni isin beekuu qabdan masaratti bakka sana galchuun gaarii miti. Awwaleen kan inni dubbatee raajii warra TikTok irraa malee masarataa yeeti miti. Masaratii fi awwal eessatti walii wajjin dubbatan jammar bakka jara garaa. Raajii sobduu jedhantanii suuraa awwaleetii fi suuraa masarataa wal bira kaasisanii deemuu kun gaarii miti jedheetan yaada jechuudha. As keessatti wanti wal dhabe hattoota warra birrii nyaatu warra birriidha jedhee amane sigalee kiristaana ta'uunis islaama ta'uunis jireenya bara baraatiif malee birriidhaaf miti isin jechuu barbaada. Kun gurratti isin cala'u.